Yesuustu seera ani yoo rarraafame isin seera jalaa baatan isin hin jedhee isin barsiise moo ufumaa keessanii madattanii baatan seera jira. Akkasumiti. Akkatti baatan natti mika. Ufumaa namni baasaa Yesuus rarraafame jettanii ufumaa baatan moo Yesuustu ani yoo rarraafame isin seera jalaa baatu jedhee isin barsiise. Nuti ammallee ko seerri hin diigamne seerri suni akkuma taa'etti jira. Seerri suni saba Israa'eliif kan inni ture. Nuti immoo ijoollee kakuu haaraati. Kakuu haaraan immoo edda Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaatti fooniin dhufeeti yeroo sana jalqabee kakuu haaraati. Utuu immoo seerri sun fayyinaaf hin ta'u. Kan inni fayyinaaf hin taane immoo Yesuus Kiristoos edda gara biyya lafaa dhufeeti jechuudha. Fayyinaaf ergan taane fayyinaaf hin ta'u ka jedhee isin barsiise eenyu siin jechuu jira afaan Oromootiin. Eenyutu fayyinaaf hin ta'u jecha ammatti jette kana eenyu si barsiise? Yesuustu barsiise moo ufumaa keessanii walitti qaqqabattanii barattan moo mee akkamitti bartan? Yesuus isin barsiise fayyinaaf hin ta'u ka jedhee isin barsiise eenyu? Okay. Fayyinaaf kan inni fayyinaaf hin taane immoo utuu seerri sun fayyinaaf hin taateeti Yesuus Kiristoos iyyuu gara biyya lafaatti dhufuun isa barbaachisu ture. Yesuus waan kanaaf illee dhufne Yesuus wanni dhufeef beekamaadha. Ani kasi gaafadhe bar herreega sammuu kan keetii dhiisi. Herreega sammuu keetiitiin immoo Yesuustu iyyuu seerri fayyinaaf hin ta'u seerri amma wanna ta'ee jira. Waan ammatti dubbatte kana Yesuus dubbateesa? Yesuus dubbachuusaa dubbatu utuu akkasi jameeru utuu qo'ee siifan baasa. Fayyinaaf baasi. Dubbisaa maalti isin ejjiniin lama dubbisiise? Okay, baasi dubbise. Nuti kun seera sana jala amma seera sana jala hin jirre wangeelaan isin dubbisa. Wangeelli maal jecha namoota hedduutu keessa jira. Nuti ittiin bulmaata keenya maqaa ta'eef sunis ikkoo jechoota namootaas hin qaban nama miti kan yeroo sana jiraachaa ture. Yoo jechoota namoota hedduutu dubbate Yesuus illee dubbatee jira jecha Yesuustu barsiise siin jedhe si gaafadhe yoo Yesuus hin barsiifne isin bari amantii bar na hubatu isin boce malee Yesuus hin bocne jechuudha bara kan taana. Yesuus ergan barsiifne rakkoodha. Waa hunda Yesuus fayyina maleessaati ustaaza wal fayyina maleessaati amantii miti fayyina waannaan. Fayyina seera Yesuus Kiristoos karaa kamiin jannata seenan jedhee dubbate wannaadha. Namtichi kamiin jannata seena jennaan maal jedheen? Ishi. Mootummaa Waaqayyootti galuuf maal gochuu tanarra jira jennaan maal jedheen yaa koo isaan? Maal jedhee deebiseef Yesuus? Amalaali kakuu moofaa fi kakuu haaraa kan itti adda ol baasu si jammeef seerri suni jala bulmaata dhiisuu keenya. Maaliif seericha sana jalaati baanee irra maqaa? Eenyutu seerri kun itti bulmaatan qabu namni ittiin hin fayyu eenyu siin jedheen. Yesuus wagguu barsiisu namtichi tokko itti dhufee mee barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf yookaan mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal gochuu tanarra jira jennaan maal jedheen Yesuus abbooma ta'e deemi ayyee. Uummanni kun nagumaa miti ijoo. Ufumaa isaaniitti bocatanii ufumaa isaaniitti amantii godhatanii deeman waan inni hin barsiifne yeroo hunda gaafanna wama inni hin barsiifne bichaadha wanni isaan odeessan. Yesuus nama guutu waaqa guutu jecha Yesuus keessaa kana fide yoo jedhan hin jiru. Yesuus sagalee Waaqayyooti jecha Yesuus keessaa fide yoo jedhan hin jiru. Yesuus Waaqayyoodha mataa isaatti ani Waaqayyo ka jedhee fidi hin jiru. Yesuus cubbuu keenya hundumaaf du'e cubbuu keessaniif du'e kan jedhu fidi Yesuus an cubbuu keessaniif du'e jedhe kan jedhu fidi hin jiru. Maaluma isaa isin maaluma eegdansaa amantii bakka keessaa waan tokko sinigaltee bu'uura kan ta'uu qabu barsiisa isaa irratti ta'uu qabaa misila hundeen isaadha. Yesuus ergan barsiifne kabbadaaf baqqalaan duubaan dhufeetiin barsiisuun maal faayidaa qaba? Ishii faayidaa. Faayidaa maal qabame? Waan isin hin barsiifne nam tokko dhufee barsiiseeti
nam tokko dhufee Yesuus sagalee waaqayyooti. Kan biraallee bara osoo isin nama isin jaalattan kan biraallee dhufee tokko amma yoo barbaade ebalu waaqa jedhee itti lafuma ka'ee yoo itti mallee fudhachuu heddan jechuudha bara akkana jechuun. Waan abbaan hin dubbanne isin maal godhu barsiiftansa. Abbaan waaqessaa jirtan sun inni waaqessaa jirtan sun namni isin waaqessaa jirtan sun Yesuusiin kuni waan hin dubbanne isin eessaa fuutan biyya kam keessaa fuutanii barsiiftan. Yoo inni dubbateedhaati dubbadhaame. Yoo inni dubbanne eessaa fuutanii qabsiiftan isin. Biyya kam keessaa fuutan. Sagalee waaqayyootuuf hin jedhee jira hin jiru. Ani waaqa jedhee jira hin jiru. Nama guutu waaqa guutuun jira hin jiru. Okay. Ani cubbuu Adamiif du'a jedhee cubbuuma Adam waan jedhamu kana lafaa kaasee Yesuus barsiisee beekaa hin beeku. Tasuma taate. Waan cubbuu Adam jedhu kana wama Adamiyyuu lafaa kaasee barsiisee hin jiru macaafa isaanii keessa Yesuus. Wannuma Adam kanaahuu lafaa kaasee barsiisee hin beeku. Isaan garuu cubbuu Adamiif du'ee jedhanii lallaban. Waan inni hin beekne kana eessaa fiddanii isin amantii Yesuusiidhaan hordoftoota Yesuus jettanii eessaa itti maxxansitanii kan jedhu gaaffiidhaanaaf. Maaluma qaba osoo xiqqoo illee haa taatuuti jecha Yesuusitti maxxantanii osoo deemtanii bar qaata silaa isin qajeeltanii. Laakiin ammoo amantiin keessan amantii barsiisa Yesuus irratti dhaabbatu osoo hin taane amantii fedha keessan irratti dhaabbatu. Akka feetan kan gootan jechuudha. Falaasama mataa keessanii filosoofii mataa keessaniidha keessaa fuutanii namoonni warri duraallee isin barreessanii nan fudhattanii deemtan malee Yesuus Kiristoos waan barsiisa irratti hin dhaabbattan. Osoo waan inni barsiisa irratti dhaabbattanii qaata bar xiqqoosi walitti kalaawaatti hin deemne. Barsiifni isaatii fi isin garagara. Isin bakki biraa barsiifni Yesuus bakka biraa. La hawla wala quwwata illa billah. Ayyee nagaa siniif ta'u hojjettani. Siifillee haa ta'u Mr. Ibsa. Jirtu mi. Fayyaa qabdaati nagumaami. Nagaa jira. Akkam naguma jirtaati? Mee maaltu ani nagaa koodhaa ustaas nagaa kiyya mee maaltu barsiisni Yesuus Kiristoos barsiise yookaan kan Yesuus Kiristoos hin barsiisin kan warri kiristiyaanotaa barsiisan mee maaltu jira awwal? Okay. Waa'ee Addaam Yesuus barsiisee beekaa guyyaa tokko lafaa kaasee? Addaam ta'uusaa fakkeenyaaf maal ta'uusaa? Ustaaz deebi'een jira garuu waa dubbatanii isaani? Mee ibsaan haasa'u? Mr. Ibsaan dubbatu? Okay. Ibsaan haa dubbatu qoy. Waa'ee Addaam dubbatee beekaa Addaam cubbuu hojjetee waanuma Addaam kana dubbatee barsiisee beekaa Yesuus. Waanuma Addaam kana dubbatee beekaa wama ta'eyyuu haa ta'u. Jedhamumatti jechuudha Addaam gaafa inni qajeelfamatti kenname cabsee jedhu gaafa inni jalqabaa bahee jedhu yookaan muka waaqayyoo nyaataa jedhe gaafa inni jedhu Addaam jedhee kan gaafatee jedhe eenyu dharee jennaan cubbuusaa sana akka inni cubbuu jalqabatti Addaam jannata kee deemsee erga taa'amee booddee jannata sana keessaa seexanni goo nagaamu sagaleen koo. Nagaamu Yesuus barsiisee beekaa siin jedhe. Ilaalama awwal waan ati beeku qabdu macaafni qulqulluun kun Yesuus barsiisee. Wanni an beeku qabu wayitu hin jiru yaa Ibsa. Yesuus barsiisee beekaa hin beeku naan jedhi natti himame wanni ati beeku qabdu wanni ati beeku hin qabne kana dhiisi. Yesuus barsiisee beekaa gaafin keessa kana. Okkoo akka amantaa keenyaatti sitti makaama fakkeenyaaf maallaa akka keenyatti macaafa qulqulluurra kan jiru Yesuus isa dubbatu, Yohaannis isa dubbatu, Phexros isa dubbatu sagalee hojjecha waaqayyoo irratti hundaa'anii waa'ee barsiisa waaqayyoo dubbatanii waan ta'eef hundumti isaaniiyyuu kan wal jabeessan. Sagalee waaqayyoo jedhee amane dhiisii yoo barbaadde ani Yesuus barsiisee beekaa siin jedhe gaafin keessa kana Yesuus barsiisee beekaa. Waa'ee Addaam maal ta'uusaa?
Waa'ee Addaam Yesuus barsiisee beekaa yeroo lafarra jiru siin jedheen. Gaafin keessa kana. Addaam kan inni dhufe Addaam jechuudha. Yesuus Kiristoos kan inni barsiise kakuu haaraa keessattidha. Kakuu haaraa keessattidha. Kakuu moofaa keessa warra duranii Ani kakuu haaraa keessa siin jedhani Yesuus barsiisee beekaa siin jedhe malee barumsa Yesuus Kiristoos waa'ee Addaamitti barsiise. Yesuus yeroo lafarra jiru barsiisee beekaa siin jedhe loo. La ilaha illallah. Hin barsiisne. Hin barsiifne beekaa achumatti dhaabi kun deebiste kalas galatoon. Aye mal ishi kanaaf maala ta'ure. Maala softare geessineeti kun amma hin barsiifne kun kiristaanni waa Yesuus hin barsiifne barsiisaa jenne geessine ka. Angeesse Maal jette? Angeesse jira bar kiristaanni waa Yesuus hin barsiifne barsiisaa jenne. Ilaalo obboleessa koo kiristiyaanni Yesuus Kiristoosiin dura barsiifamaa ture waa'ee Yesuus ergamootaan raajotaan dubbatamaa ture. Yesuus Kiristoos ikkoo erga foon uffateedha malee isa durayyuu barsiifamaa ture raajotaan ergamootaan. An barsiifamaa jedhe malee. Yesuus ergan barsiifne Yesuus barsiisa Yesuusin hordoftani isinii barsiisa mataa keessanii hordoftanii jenni geessee jira amma isa kana. Ayyee waan biraadha fakkeenyaaf lammaffaa waan isin barsiiftan keessa waan Yesuus hin dubbatin. Aye. Yesuus ani sagalee Waaqayyooti jedhee beekaa waan sagalee Waaqayyoo kana dubbatee beekaa takka. Yesuus sagalee Waaqayyoo dubbatee beekaa gaafa jettu akkam? Waanuma sagalee Waaqayyoo jedhamu kana dubbatee beekaa Yesuus barsiisee jira wayita lafarra jiru sagalee Waaqayyoo waan jedhu kana. Maal? Dubbateen beeku jettee? Sirriitti dubbatee beeka. Sirriitti dubbateetii beeka. Sirriitti dubbatee beekaa. Ragaa naa kenni. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 yoo dubbifatte wangeelota garaa kana eessa ilaallee eessa sii dhiisaree obboleessa koo wangeelli hundum ragaa naa kenni waan sagalee Waaqayyoo ka jedhu kana kan inni barsiisee siin jedhe sagalee Waaqayyoo waan jedhu kana kan inni barsiise ragaa naa kenni waa'ee sagalee Waaqayyoo. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo faasanii lallabe moo waa'ee Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo siin hin jenne sagalee Waaqayyoo Yesuus sagaleedha jettaniimi sagalee Waaqayyooti jettaniimi waa'ee sagalee Waaqayyoo kan inni barsiise. Gaaffiin kee ifaan aan taane waan ati jechuuf deemaa jirtu tunaa galuu. Yohaannis tokko irratti jalqaba sagalichaa ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaatii Waaqayyo ture jedhaami. Inni waa'ee Yesuus Kiristoos foon uffachuusaa dubbata Waaqayyo isa jalqaba Waaqarra ture sanatu. Waan kana Yesuus barsiisee jira ofiisaatii siin jedheyyuu. Maal jedhee barsiisa? Waa'ee sagalee Waaqayyootu ture sagalichi Waaqayyo santu dhufee uffatee an sagalee Waaqayyoodha ture kan jedhu barsiisee jira. Ilaali waa'ee kana maal jedhee barsiisee Yesuus ilaa waa'ee kana kan yoo barbaadde waa'ee sagalee Waaqayyoo jedhee barsiisa kan sagalee Waaqayyoodha gubbaa dhufee foon uffadhee jedhee barsiisa ka. Ilaalama Mala beta awal la waa'ee sagalee ta'uusaa waa'ee Yesuus Kiristoos akkamitti maal sagalee jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi inni intina mataasaa qaba. Fakkeenyaaf Filiiphiyoos 2:7 yoo dubbifatte in argatta garuu Yesuus Kiristoos ani waa'ee mataasaa tokkoyyuu waan dhugaa ba'e hin qabu. Yesuus Kiristoos waa'ee mataasaa odeessuuf dhufe osoo hin taane inni waa'ee jireenya bara baraatti nama deebisuufidha kan inni dhufe malee inni waa'ee mataasaa dhugaa ba'u an akkasidha ani waaqa akkasidha ani nama ani akkasidha jedheeti.
iddootti waa'ee intanaasaa dubbate hin jiru garuu macaafotarraa yoo ilaalte Qolaasaayis 2:9 yoo dubbatte guutummaan waaqayyummaa Kiristoos namummaa Yesuus keessa akka inni jiru waan Qolaasaayis maaltu na galche isaa Qolaasaayis fi Qolaasaayis maaltu na dhibe ani isa kana ani maaltu na galche waan Qolaasaayis fi ana maaltu walitti fide an kasi gaafadde ani Yesuus barsiisee jira iyyuu siin jedhe ani sagalee daree barsiisaa ree Yesuus ani karaa an sagalee dheedhee barsiisa yoo inni barsiifne eessaa fuutanii barsiiftarree isin an sagalee dhee wanni hin jedhin eessaa fuutanii isin waan abbaan hin dubbatin eessarraa fuutan tilmaamaan namni fuudhee haasawaasa awwal ilaala ammati kun filsifinnaadha yookaan akka mataa keetti gaafachuu dandeessa eessaa fuutanii barsiisan abbaan dhugaa ba'eera macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yoo dubbifatte waaqayyo tokkicha ilma isaa akka inni dabarsee kenne abbaan dhugaa ba'eeraa fidhachuudha. Waan ilmaa sin gaafanne yoo Yesuus an sagaleedhaan jedhin maal eessaa fuutanii barsiiftan duubaa sin jedhan mataa keessaa fuudhame moo eessaa fuudhame? Yesuus Kiristoosii waa'ee mataasaa sana waan barsiifateen qabu ani akkasidha ani waaqayyoodha jedhee iddootti lallabee hin jiru waa'ee isaa dubbachuu. Maal ani ergamaa rabbiiti ani ergamaa waaqayyoo jedhee barsiisee jira bareechee ani ergamaa waaqayyoodha jedhee barsiisee jira bareechee. Inni maal labeetta namoota amansiisuufidha sagalee rabbii biraa fudhatee akka dhufe akka waaqayyo biraa dhufe isa dubbachaa ture akka waaqa ta'e akka hunda kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee waa hunda barsiisee jira amma kaati jette kana barsiisee jira sagalee waaqayyo akka ta'e. Ilaa isa ani homaa gochuu hin danda'u jettan kana isinumatu amma fakkeenyaaf isa takkazettu awwal quraanni falfala nama jecha namaarraa waraabamedha iddoo jedhu achi keessa jira miti amma isa kana qaxxitaa iddoo tokko dubbisee tan quraanni falfala jecha nama waraabamedha yoo jedhe hin fudhatta iddoo tokko dubbistee otoo hin taane ilaal sitti nima Yesuus Kiristoos kan inni akka zaree fi barumsa yeroo sana keessatti ani ergama biraa tokko illee hin qabu. Kun garagara yaa goobas suni rabbitu namtichi akkana jedhee dubbata sani. Namticha jedhe sana ammoo wajjin qoranna. Kun Yesuus to akkana jedha. Maqaa dhaheetuma Yesuus akkana jedha macaafni. Sigaltee waan garagaraati. Ani kasin jedhe amma waan sagalee waaqayyoodha kana Yesuus sagaleedha waan jettanii lallabdan kana eenyutu barsiisee jennaan lallabdanii siin jedheeyyu Yesuus yoon dubbatin. An sagaleedha yoon jedhin eessaa fuutanii lallabdan.